السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع ركفوني جرتو أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك كبجة أكم جرتن فياكي سني جرتو ججبات الحمد لله رب العالمين. فيديو براتين آرى اللي ولدت دي بني جرة أيه أردفتوني كيا أوروني channel kanaaf maamila hin taane like share gochuudhaan wal biraan gahuudhaan addunyaa guutuu waliin nu qaqqabaa jenna. Hayya warroonni maatii nuuf taatanii na hordoftanii na jajjabeessuudhaan hamma har'aatiin na faana taatanii na faana jirtanii hedduu naaf galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Egaa gara viidiyoo kiyyaatti taruu barbaada. Viidiyoon kiyya kan har'aa mucayyoo Hayaati yoo Yamanii keessa jirtu sanidha. Gaaziin yookaan dabbaan gaazii yookaan amboobaa jedhama afaan arabiitiini. Amboobaa illee ni jedhama, dabbaa gaazii jedhama. Olumaa galatti kan gaazii ittiin fayyadamnu butu gaazii qoxaari butu gaazidha itti dhoowuudhaan kan miidhaa hamaarraan gahe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisi, baay'ee nama rifachiisa. Wanti kun akkuma beekamu yeroo takka dhoowee jedhe miidhaa inni geggeessu baay'ee hamaadha, baay'ee ulfaataadha. Obboleettii teenya tanaa har'a miidhamtee amboobaa itti dhoowee miidhaan qaama jabaan irra qaqqabee hospitaala har'a guyyaa shanaffaadhaaf jirti jedhanii irraa dubbatanii maatiin isiin guutuu akkuma argitanii. Warroonni hin arge chaanaal isii dhaqanii hordofuu dandeessanii. Kaamilaan waraabdee gadi dhiistee jirti. Maatiin harmee isii dabalatee obboleewwan isii dabalatee naannoo hospitaala achitti wal'aansa isiin jirtutti achitti afanii raasaa bulanii oolaa bulaa jiran jechuudha. Guyyaa shanaffaadha jedhanii guyyaa iidaa sanii kan itti dhoowee jedhanii. Wallahi dhugaa baay'ee ulfaataadha. Rabbiin isii haa fayyisu. Maatiin illee kan dubbataa jiran du'aa hidhaan nu bira dhaabbadha. Hamma ammaatitti akkam akkasiin jirtu nu argisiifnee nu seenuu mamnuu anuu jedhanii. Viidiyoo warroonni achi keessa jiru viidiyoo wayii gabaabduu waraabanii nu agarsiisanii. Viidiyoo sunis asirra gadi dhiisuudhaa fi xiqqoo waan hin eeyyame isiin arganne isiin hamma ammaatitti baay'ee hamma miidhamni isii hamma waan ta'eef hamma ammaatiin namni tokko akkatti seenee ijaan laa hin arginetti kan isiin dubbatte kaamilaan maatii isii dubbatan jechuudha. Dhugaa baay'ee ulfaata. Obboleewwan kiyya baay'ee ulfaata. Rabbiin isin haa tiksu. Akkuma jirtutti Rabbiin nu haa tiksu. Mara kennaayyuu Rabbiin nu haa tiksu. Wanni kun deddeebi'ee deemaa jira. Hundumtuuyyuu fedhii Rabbiitiin sababa. Rabbiin muujisaa wayitiif hin godha. Kanaaf Rabbiin obboleettii teen akka isiin nu fayyitee gammaddee mana sankee hospitaala san keessa deebitee qaama isii guutuutti deebitee baatuuf hundumti keessanii akkuma amantaa keessaniitiin du'aayiidhaan nu bira dhaabbadhaa jedhanii du'aayiidhaan bira haa dhaabbannu wanna biraati isinirraan barbaannu yaa saba kiyyaa du'aayiidhaan nu bira dhaabbadhaadha jedhan. Du'aayii waamicha nuuf dhiyeessanii jiranii. Allah subhaanahu wa ta'ala yookaan Rabbiin nu keessa nama tokko yookaan nama du'aayiin irraa qeebalamtu jiraachuu danda'a waan ta'eef hundumti keessanii akkuma amantaa keessaniitiin du'aayii kadhadhaa fi obboleettii teenya tana akka Rabbiin qaama guutuu isii deebisu akka di'anitti akka qaamni akka malee akka wanni jedhee gogaa qaama isii irraa ka'ee akkuma taambileetii irratti argitan kana gogaa qaama isii irraa ka'eedha kuni kana asirratti argaa jirtan jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf baay'ee nama wanni jira. Inna Rabbi isii haa fayyisu. Rabbiin jala isiif haa goru, isii haa xagganu. Obboleettii isii illee kafiyaa jechuudha. Kifaaya moo kafiyaa dhiifama naaf godhaadha. Jaartii jadiid jechuudha. Achi jir isiilleen nama lubbuu lamaati akka dura dubbataa turtetti lubbuu lamarraanii amaliyyaan akka waan hiikkatuu fi hiikkatee minaamina kan dubbatte doktortittiin dubbatteef jedhanii. Yani silaa namni akkanaa kun har'a raasaa akkasitti buluu hin qabu. Yoo maal gochuu dandeessi obboleettiidhaan miidhaa hamaa akkanaa qabe namni qalbiin manatti ol deebitee fi isii himteettuu isillee achirtii isiifis du'aayii godhamu jettiisaniifis du'aayii kadhadhaadha. Akka Rabbiin xagganee guyyaa isii eeggattee nagahaan ilmoo isiitiin lama taatee gammachuun agarsiisu. Haati isiis akkasuma miskiina ilmoon tiyyaa akkana miidhamni hamaa irra qaqqabee osoo isii as keessa jirtu ani manatti hin galu jettee aduu fi qorra achitti hubamaa jirti. Rabbiin inshaallah obboleettii teenya Hayaatii illee Rabbiin nuuf fayyisee nuuf xagganee
qaamesii guutuu duraaniitti rabbiin nuuf deebisee inshaallah haadha sanillee gammachuudhaan alaa olaa galchu alaanuuf olaa galchu jechuun barbaada. Kanaaf yaa obboleewwan kiyya hundumti keessaniyyuu akkuma amantaa keessaniitiin du'aayii kadhadhaa fi du'aayiin furtuu waa hundaatii du'aayiin rabbiin yookaan namoota hedduu keessaa nama tokkorraa eebalee yookaan rabbiin isii furuu danda'a. Inshaallah rabbiin isii haa furuu. Namni gubate waan ta'uu rabbiin ajajuma rabbiiti. Rabbi isin haa tiksu. Bakka jirtan rabbi isin haa tiksu. Ibidda kana nama hunda qabatee jira. Manuma keenya hunda jira. Hin beektan biyyoota arabaatitti wanni biraan jiru saddamii afuriif kan nuti isarra dhaabataa oollee bullu jechuudha. Rabbumaan nu tikse. Nuti of tiksine of hin baafne tikuma inni nu tikseen rabbiin ammallee bakka jirtanitti lafa jirtanitti rabbi isin haa tiksu. Tika ofii jala isin haa oolfatu jechuun barbaada obboleewwan kiyya. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisaa baay'ee nama rifachiisa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf gogaan baay'ee shookna irratti jedhu gogaa isii qaama isii sanirraa ka'e jechuudha. Argee baay'ee gogaan irratti du'e inna yaa maal gochuu danda'a wanni godhan jiru du'aa hima waliif kadhachuu du'aa hin bira dhaabbachuudha. Rabbiin inshaallah hin turini yeroo dhiyootti rabbiin isii haa fayyisu isii haa xagganu isii xagganee fayyisee haadha sanillee ijaan agarsiisee haala sanillee rabbiin haara isaan agarsiisu haati si haadha teenna haati haadha maraati. Kanaaf ilmoon yeroo miidhamtu haati akka miidhamtu kana wanti nama gaafachiisu hin jiru. Isiin miidhamte itti cittee haati garuuyyuu dachaa isii lama taatee jala dhukkubsatti jechuudha. Isii jala dachaasan miidhamti dachaasan jala dhukkubsatti jechuudha. Kanaaf jennaani rabbiin isii haa furuu ilmoo isii tanallee isii fayyisee gammachuudhaan manatti isii haa deebisuu akkasumas obboleettii isii tamataa lamaan jirtullee inshaallah rabbiin fayyisee gammachuu manatti isaan haa deebisuu. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisaa. Jireenyi biyya namaa biyya baqaa keessatti miidhaan bakka kamittuu rabbii yoo fedhe jedhe wanni fedhe muujisaa fedhe kanaan si saaxile wadhiinuma saaxilamta. Biyya keessa jiraattee fi miti biyya namaa jiraattee fi miti kan nuti tiksee har'aan nu gahe isuma. Keessattuu obboleewwan kiyyaa of eeggannoo taane rabbitu isin eega rabbiin isin haa tiksu. Namni eegee anatu eegee of baasa jechuuf hin danda'amu. Garuu nafseen abbaan dagatee nafsee abbaan gatee hoggaan hedduu jedhan rabbi jedhaas karaarra hin taa'anii bakka jirtanitti of eeggadhaa. Gaazii kana yeroo bantanii gaaziin qoxaariin isaanii cufaa ta'uu waadhaadha hamma dandeessaniini. Yeroo tokkollee obboleessuma keenya jechuudha. Suudi Arabiyaa keessatti osoo gaaziin kan ittiin qabne ittiin bobeessinu suni osoo insaan banaa jiranuu dhaqee gaazii kanarraa buqsee kan qaxxalee itti ol boba'ee jechuudha. Baay'ee hamaadha. Taane rabbiin haa tiksu. Qarallee nuti tiksine baasnee osoo hin taane rabbumatu ni tikse. Taane ammoo hamma dandeessaniin yeroo irraa buqistanis yeroo itti deebistanis of eeggadhaadha. Yookaan qadaaduu isaa yeroo jijjiirtanii seeraan qadaaduu hin beekne ta'e ammoo horuma itti dhiisaadha. Horuma haa tolchuu horuma haa sirreessu. Taani ammoo rabbiin isin haa tiksu obboleewwan kiyya baay'ee hamaadha. Wanti kun baay'ee hamaadha. Rabbiin tika ofii jala isin haa oolfatu. Inni isin haa tiksu. Nuti tiksinee of hin baafne har'aan of hin kenne kan har'aan nu gahe ammoo tuyyuu rabbiidha waan ta'eef baay'ee hamaadha. Miidhaa inni geessus miidhaa hamaadha yaa obboleewwan kiyya. Ibidda beenzilii wajjii bobahee jedhe hamaadha. Amma qaamni isii guutumattu akkan quncee dinnichaatitti irraa ka'e gogaan nama rifataa. Dhugaa dubbachuuf peestaalatti irratti gadi guuranii doktora irraa yaaseedhanii qaama gubatisanii maaliif jennaan achirra yoo ture maal jedhama lazzazee yookaan baakteeriyaa biraa qaama sanii irratti gadi fidinnaa jedhee irraa kaasee jedhan baakteeriyaa biraa fidaa jedhee qaama isii guutumatti yaanii guutumatti yeroo jedhu iddoo gubatisaniini irraa yaasee jedhani peestaala akkuma taambileetii gubbatti argitan kan peestaala irra jiru sun qaama isiin kan irraa yaa'e jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee gogaa nama rikkata yaa obboleewwan kiyya rabbiin isii haa fayyisu. Miskiina akka dubbatanitti qaamni bakka itti akka hin deebineedha. Yaani qaamni gubate suni akka bakka itti hin deebineedha.
qaamni gubate akkasumattis fayyee nafsee mabicha haa jiraattu kan qaamaa homaa miti salphaadha miidhamuma nafsee irraa baraaramtee fayyummaa isii adeemu malee qaamni gubatee babarrateeti yoo hafis waan nan ammoo nafseen jiraachuu isiiti dhugaa dubbachuuf baay'ee nama rifachiisa wantumtuu hundumtuuyyuu fedhii rabbiiti yookaan rabbiin dallansuu yookaan rabbiin qormaata ho'iitiif godha rabbiin nama qormaata waan ta'eefi rabbiin inshaallah isii haa xagganu fayyaa guutuu isiititti rabbi hin danda'a isii haa deebisu inshaallah du'aayii kadhadhaaf hundumti keessanuu akkuma amantaa keessaniitiin du'aayii kadhadhaaf obboleettii teenya kana bira dhaabbadhaadha waamicha du'aayiidhaa dhiyeeffataa jiranii maatii wanti nuti isinirraa barbaannu du'aayiidha du'aayi nu bira dhaabbadhaa isiniin jedhaa jiranii du'aayiidhaan bira dhaabbadhaadha du'aayiidhaan bira dhaabbadhaadha isiniin jedha obboleewwan kiyya dhugaa baay'ee nama rifachiisa inshaallah rabbi hin danda'a inni waan dadhabe hin qabu waan ta'eef gogaa sanis walitti deebisee fayyisee fi qulqulleessuu danda'an beekamu garuu akka kaamilaan itti dubbattutti gogaan akka malee akka waan miidhame akka bakkatti deebi'uu hin dandeenyedha qaisii afaan isirraa bahu jechuudha hin beekamu kun afaan namaati rabbi yoo fedhe jedhee xagganee deebisuu danda'a inni waan dadhabe hin qabu gogaa isiillee bakka qaamni isiillee bakka sanitti yoo deebi'ullee dadhabe nafse maan jiraattee qaamni babarratee illee yoo hafe nafse maan haa jiraattu nafse maan jiraattee yoo jettee homaa miti qaamni babarratee fayyaa guututti yoo deebi'ee fi jedhe homaa miti rabbiin yookaan mujisaa ho'iitiif yookaan qormaata ho'iitiif hin godhe rabbi hin danda'a isii haa xagganu inshaallah rabbi isii fayyisee xagganee gad baatee maatii ofii deebitee qalbii haadhaa sanillee rabbiin isii haa qabbaneessu akkasuma obboleettii isiillee tammataa lamaan jirtu sanii rabbiin nagaan guyyaa isii guutuu gahee nagaa isii kee gammachuu na agarsiisu isiniin jechuun barbaada obboleewwan kiyya hundumti keessanuu akka amantaa keessaniitiin lammii koo du'aayiidhaan biraa dhaabbannu du'aayii godhaa fi isiniin jechuun barbaada isin jaaladha isin kabajaa viidiyoo isin irratti dheeressuu turtii gaarii naaf ta'a haga viidiyoo biraa walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu internetiin kiyya dannasa كيرم إن شاء الله فيديو براتي هم مولتي ديبينوت نغانو ترى يوني جتشا في جتشا كيسات جتشا هاسا كيسا تونتي سين كيك ونتي سين ميلو وجراتي جاف قلبي رانا هم بساسنين جرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته